haa ta'u kaa kunis jennee silas waaqa koma tuuree waan inni jedhe diduuree hin hammaate kan si'anaa kaanoo tole maal jenna gaa kan kee kana. Nagaanii fi haraarrii jaalalli waaqayyoo hunduma keessaniif aabaayatu kabajamuuf jaalatamuu hordoftoota akkam jirtu nagaa keessanii galanni waaqayyoof haa ta'u ani baay'ee nagaa gooti gaasinis waaqayyoodhaan eegamtanii nagaa akka taatan nagaan keessanis guutuu akka ta'e abdiin qaba waaqayyoon waan hundumaa keessatti nagaa keenya ta'e bara baraan haa eebbifamu nagaa waaqayyoo kennuun daangeffamu nagaan biyya lafaa dhaabbataa miti. Ganama wal arganii galgala wal arguu dadhabu galgala wal arganii ganama wal arguu dadhabamu ba'aniitu galuu dadhabu cabaniitu wallaansa dhabu badaniitu barbaacha dhabu biyya lafaaf kan waaqayyo garuu kan hundumaa keessatti nagaa keenya tolee nagaa kootti aansuudhaan obboloota gogaa miirri baay'een na dursa ana qofamti kuni oromoo hundaaf miira dursaadha yeroo kanatti sababni isaa nama jaallannu nama kabajnu nama boruuf abdannu nama boruu ijarra kaawwanne beekaa keenya dhabne. Beekaa dhabuun illee nuyi oromoodhaaf dhaloota jaallatanaatiif baay'eedhuma haaraa miti nama madaa hedduu qabudha madaa irratti madaan nuu dabalama tokko ta'uu fayyiin tokkoon cabna gaa waaqayyo boruudhuma keenya akkanan godhin kanumaan nu ga'anuufaa jedhu akkasuma hordoftoota jaallatamoota maatii soor abdataa artistii keenyaa hiriyoota isaa maraaf oromoo maraaf jajjabina dhawwaa artistii keenya soor abdataa biyyoon sittaa salphattu atillee otoo dhaamsa nuun dhaamiin deemtu nuti immoo dhaamsa siif qabna nama jaallannu nama kabajnu nama itti gadda baay'ee dabarsine nama itti yeroo bu'aa artistii faana qabnudha nama boruuf ija sirraa qabnu nama boruuf si abdannu haa ta'u malee si dhabne. Eega si dhabnees waa'ee keef calin jennu dhaamsa obbolummaa siif dhaamna lubbuun kee haa boqottu kichuu keenya lubbuun kee iddoo boqonnaa argattu maatiin saariyyoonni isaan mallee jajjabina isiniif qawwaa waaqayyo garaa hunduma keenya haa jabeessu garaa keenya baay'ee madaa'e caba keenya wallaansa dhabe waaqayyo nuuf haa wallaanu yoo fedha isaa ta'e immoo ba'anii galuu dadhabuu kana dhalataa guddachuu dadhabuu kana beekaa galma ga'uu dadhabuu kana waaqayyo gooftaan nuuf haa milkeessu maaloo nurraa hambisuu hin gaanuuf haa jedhu madaan keenya nuuf haa qoru kanumaan madaa irratti madaa dabalachuun caba irratti caba argannee achii ka'uu dadhabuun baay'ee garaa keenya madeessee jira ani gaafan taa'ee yaadu waa'eedhuma oromootu gaaffii mataa koo ta'a. Maaliif saba jiran keessaa waa'een oromoomaaf akkas ta'e sababni isaa gaafa beekaan tokko nuuf ka'e gaafa namni kun achi ga'a maqaa oromootitti waamama dhaloota dhufuuf fakkeenya ta'a waatu irraa baratama jennee gaafa jarra kaawwanne borumtaa isaa argachuu hin dandeenye saba jiran keessaa nuyi maaf akkas taane isa jedhutu gaaffii dhuunfaa kooti. Waaqayyo garuu kana booda bara milkaa'umsaa nuuf fidee dhalataa keenya nuu guddisee beekaa keenya galmaan nuu ga'ee gaaffii maaliif sammuun keenya jedhu kanaaf deebi'aa ta'u kuni kadhata keenyadha. Haalli deemsa ammaa kuni boruu itti fufa taanaanii baay'ee sodaachisaa beektota afaan dhabuun keenya hin oolu artistoota afaan dhabuun keenya hin oolu maaliif karaan arrabee boruus jira akkuma jedhamu. Kaleessa tokko lamaan dhabaa kinoo as geenyerra boru eenyu dhabna hin beeknu har'a galgala eenyu dhabna hin beeknu jireenya addunyaa kanaatiifis garaan nama cita ijoolleen kan na gaddisiisu eenyumtiyyuu lafa kana gubbaarratti baraa hamma baraatti jiraachuudhaaf fedha waaqayyoos miti waaqayyoos akkasitti nunuumne bara umurii namaatti daangaa godheera namni hunduu umurii isaaf kenname jiraateetu darba. Garuu kan natti dhaga'amu obboleessa kana beekaa dhabuu keenya miti boruuf waan abdii irra kaawwanneef kaleessa wajjin gammadaa
Mudannoon inni dabarsee seenaa inni galmeessan tunatti dhagaame na dubbisa otoo hin taane silaa namni kamuu du'uunsaan ol lafa kana gubbaarra umurii waaqayyo kenneef qananiittis jiraatee rakkinattis jiraatee beekaas ta'e wallaalas ta'e umurii waaqayyo kenneef san namni darbu hin jiru. Guyyaa waaqayyo lafa kana gubbaarraa in deemta jedhee namni hunduu in deema. Kuni ta'ee otoo jiru namni guyyaa waaqayyo eeggatu hundinuu maaliif isa tokkotti harkasaa diriirsa? Beekaas haa ta'u wallaalaas silaa lafa kana gubbaarra bara baraan hin jiraatu. Guyyaa waaqayyo dhufee lafa kana gubbaarraa kaasa. Ani fakkeenyaaf otoo lafa kana gubbaarra deemuudhaaf guyyaa waaqaa eeggachaa jiru obboleetti kumaafan lafa kanarraa kaasa. Ishiinis silaa akkuma koo guyyaa waaqayyo hin deemta jedhee hin deemti, anis nan deema. Anis hafee lafa kana gubbaarraa bara baraan hin jiraadhu. Maafan obboleetti koo ishii waan gaarii gootutti naafee lubbuu ishii lafarraa kaasa. Gaariis gootu amaas gootu guyyaa ishiitti hin deemti. Ilaame gochi nama tokko, jechi nama tokko, jireenyi nama tokko lafa kana gubbaarratti akka ati wajjin hin deemne si taasisa yoo ta'e lubbuu isaa irratti murtoo fudhachuu hin qabdu. Lubbuun isaa guyyaa waaqayyo murteesse lafa kana gubbaarraa hin deemti. Garuu umuriin ni jiraatu keessatti nama san faana deemuu hin dandeessu yoo ta'e, hinaaffaa nama sanaa qabda yoo ta'e, amala nama sanaatiin, gocha nama sanaatiin, jireenya nama sanaatiin waliin galtu yoo ta'e, waan ittiin waliin galle sana ati dhiisi irraa fagaadhu. Jireenya dhuunfaa kee jiraattadhu. Inni isaa jiraattatu umurii waaqayyo kenneef. Maaliif sababa namni waan gaarii godhuuf itti naafnee of bukkeedhaa kaasa? Umuriin nama tokko nuuf hin dabalamu nuun. Beekumsi nama tokko nuuf hin dabalamu nuun. Hinaaffaa nuti waliif qabnutu baay'ee natti dhaga'ama. Mee amma namni kun beekaadha. Nama bohaarsa, nama gammachiisa. Sammuudhuma isaa waaqayyo akkasitti uumeef. Mee amma beekaa kana lafarraa kaasan. Harkumti lubbuu kana ajjeese amma bakka isaa bu'ee beekaa ta'uu danda'a. Hojiin hojjetu san itti darbee hojjechuu danda'a. Jireenya qananii namni sun isaa jiraatu, jireenya gaddaa namni sun isaa jiraatu bakka isaa darbee jiraachuu hin danda'u. Garuu keessi keenya hinaaffaan jiru kun hinaaffaa sobaati. Nu gowwoomsa malee hinaaffaa sirrii miti. Dhugaadha. Bakka nama kamiyyuu bu'ee eenyu jiraachuu hin danda'u. Umurii waaqayyo nuuf kenne jiraanna hundi keenyiyyuu. Lubbuu lafarraa kaasuu ta'e waaqayyo guyyaa qaba. Maaliif nuti murtoo irratti fudhanna? Hojii keenya miti kun. Sababni isaa waaqayyo jalqaba gaafa nama uumu lafa kana gubbaarraas akka deeman beekeetu uume. Maali nuti waaqa caalaa ariifannaa? Beekumsi keenya waaqa caala jechuudha. Ariifannaan keenya waaqa caala jechuudha. Yeroo itti namni tokko lafa kanarraa deemu beekuun waaqa caala nuuf kenname jechuudha. Namni tokko amaa ta'uunsaa, namni tokko cubbamaa ta'uunsaa waaqa caala beekamtiisaa nuuf kenname. Namni kun cubbamaadha, namni kun yakkamaadha, lafa kana gubbaarra jiraachuu hin danda'u jennee kan murtoo lubbuutti fudhannu. Waaqayyo inni nu caala beekuyyuu eega guyyaa boruutiif isa kaa'ee nuti maaliif guyyaa har'aa murtoo namarratti fudhannaa? Namoota lubbuu baasanii kan kuni anaaf baay'ee gaaffiidha dhugaadha. Amma barbaadde nama jibbi, amma barbaadde namni amaas irratti haa raawwatu. Murtoo lubbuu namarratti fudhachuun kuni ga'ee keenya miti. Lubbuudhaaf murtoo kan kennu, lubbuun akka jiraattuuf murtoo kan godhe waaqayyoodha. Lubbuun guyyaatti baatus murtoo kan godhu isadha. Kan jireenya qananii jiraatus, kan jireenya rakkinaa jiraatus, isa beekaas isa wallaalas guyyaatti lafa kanarraa kaasu isatu beeka. Please namoonni jireenya dhuunfaa keessanii fooyyeffachuudhaaf, jireenya dhuunfaa keessanii gaggeeffachuudhaaf jireenya nama tokkotti buutaan. Waaqayyo akkasiin gaafatu beektu miti. Isin nama tokko lafa kana gubbaarraa dhabamsiisuuf murtoo gootan. Namni nama ajjeesu immoo mootummaa waaqayyo akka hin galle beektu. Lafarraa nama dhabamsiisutti lubbuu keenya mootummaa waaqayyo dhabsiisaa jirra jechuudha. Namoonni lubbuu namaarra itti harkaanfii fudhatta. Kanas kan dubbadhuuf waaqayyo fedhasaa yoo ta'e dhaloota kana booddeetii fi harka isaanii lubbuurraa adaba haa godhu. Dhugaadha. Lubbuu namaa irratti murtoo fudhachuudhaaf harka obboleessa keenya, harka obboleetti keenya murtoo haa godhatu gargaarsa waaqayyooti. Adabbii haa godhatu gargaarsa waaqayyooti. Dhorkama haa godhatu. Bakka nama ajjeesuun nuuf kennaa miti. Ajaja waaqayyoos miti nama ajjeesuun. Waaqayyo nama akkamii dhaqi nama ajjeesin jedhu. Kanaaf waaqayyo naa sodaannu. Lubbuu waaqayyo gooftaan gatiitti baasee nuti immoo gatiin dhorkinu.
dhiiga namaa dhangalaasuunis gaarummaa miti. Walumaa galatti nuti Oromoon otoo wal jabeeffannee, otoo wal guddifannee, otoo beekaa keenya galmaan ga'annee baay'ee gaariidha. Ofumaa waliin nyaannu, ofumaa walirra hin ciqilfannu, ofumaa daaddee walirra hin deemnu baafoloota. Kanas ta'e kanas beekaa keenya baay'ee garaan keenya gaddee jira. Otoo boruuf si eeggannu warra dhabne. Si arguun keenya abjuu nuti ta'e. Dhugaa ana baay'ee abjuu natti akka kootti baay'ee garaa gammadeessi. Amma kana danda'ee dubbachuun na raajeffachiise. Erga guyyaa kaleessaatii jireenyi koo baay'ee jeeqamaadha. Garuu homaa gochuu hin danda'u. Waaqayyo biyya keenyaa yaadatu. Maatii isaa jajjabeessu. Jabaadhaa hundi keessan. Kanadhaaf si keenya. Waaqayyo sinaa eebbisu. እንግዳ ሀገሬ በላይ ነው እንግዳ ቋሚ ተስፋ የለኝም በስማ